السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتوتا channel Jibril Ridwan official. Egaarraa keessumaa nama adda takkaan isinii kabadee dhufe kan takkafaan qabxiin irra qabannee dhufneef ummata keenya ummata Suudii jiru warra lammii teenya ta'e ummata kanaaf teegalu kaafin teegalu haala ummanni keenya Suudii keessa jiran mee maal fakkaata? Wanni tokko wanni nuti beekuu qabnu warri Suudii Arabiyaa keessa jiru kun warri hidhamaniis darara guddaa tokko keessa jiranii yaani warri ni fi mana nama dala hojjechuu jiran takka dalagu jiraniis rakkina adda addaa keessa jiran akka ni rakkoo isaanii irraa dhageenyu tokko gisee ni fi dhageeffannuuti wanni ta'u yaada tokko faa akka nu bananitti nuti yoo ni fi ammaan taana sababaa ni fi rabshaan tun isaan nurra kaateecha gabbaanuu isaanitti ni hidhamnaa gabba'uu sun dandeenyu jajja'an maali yoonii fi isaan kanachirraa bahan wanni isaan irabbahuu fi yaalan kun maali duraan dursee birriin fi isaan silaa baatitti hojjetan kana ni dhorkatanii amma namni fi maallaqa Itoophiyaa kuma dhibbaa ol faa dhorkatan faatu jira qaysiin qabduu irraa fudhanii maaliif rakkoo tana hundaa'uu itti dhuftee jechuudha yoon ifisaan kan gabbahan ta'e ni hidhaman rakkoo balaa dila kana keessa dhufan haati dhaltee ilmoo duutuu bira teessee guyyaa dila sanguuta akkana taa'uun waan malee. Naafati nyaannee dhuguu jirra gammachuun jiraachuu jirra rafnee ka'uu jirra isaan garuu rakkoo addaa keessa jiran kan achi keessa jiraachuu jiru mirga ilma namummaa waan jaan irraa mulqamee jira namummaan isaa dhiitamtee jiraachuu jira dafqa isaa waan dafqe harkachuutti hin jiru jireenyi inni keessa jiru warra hidhaatirra waan caaluun qabu garuu warri mana hidhaa jiru baay'ee rakkoo addaa keessa jiran rakkinni isaanii haalaan namatti ulfaata nyaatee hin dhugu rafee hin qabu jireenyichi keessa jiran rakkoo adda addaatiif isaan saaxila obboleessa kiyya akkasuma obboleettii tiyya nama namummaan itti dhagahamtu yoo ta'an akkasuma nama quuqama namaaf qabu yoo ta'an warri achi jiru san obboleeyyan keenya akkasuma dhiiga keenya akkasuma lafee teenya isaan dhaba jiraachuun namatti ulfaata nuti isaaniin ala nama taanee dhaabbachuun hin malu waan ta'eef namni waliin bareeda namni namaan tola obboleessa kiyya naafeeti uffata bareedaa qabna garuu isaan feestaalaan jiraachuu jiran nyaata bareedaa nyaannee dhuguu jirra garuu isaan waan nyaatan hin qaban naafeeti fayyaa guutuu qabna isaan garuu kan kaleessa akka kiyyaa fi keetuu kun dhukkubsachaa achi keessa du'u jiran rakkoo adda addaa keessa jiran. Obboleessa kiyya obboleettii ta'e islaamaa obboleeyyan keenya Suudii keessatti argaman akkasumas mana hidhatti argaman rakkoo addaa keessa jiran wallaahi rakkoo addaa keessa jiran rakkoo isaan keessa jiran keessa wanni isaan uffatan miikkaadha simintoo rafan nyaata akka keenyaa nyaatan nyaata nuti nyaannu nyaatan nuti huccuu boorsaa keessaa boorsaa guutuu qabna isaan waan uffatan hin qaban irra guddaa warri hidhame kun ammaas musliim obboleessa kiyya keessa lama shahaada tokko hojii qabna obboleessa kan kee islaamaati obboleessa kan kee islaamaati kan hidhaa jiru san du'aa godhuuf hin deeqama sarratta rakkoo addaa keessa jiran akkasumatti ammaasiis warrummaanuu hidhaa keessa jirree biyya keessa deemanii dalagachuu jiran rakkoo biraa keessa jiran isaanis waan dalagatan akka gaariitti hin harkatan saniif obboleeyyan kiyya islaamaa isaan kanaaf dhaabbachuun irra jira. Sababni waan isaan rakkina irra jiraniif rakkinni ammallee guyyaan itti dabalamaa jira ammallee booda irraa jiruutiin jiru furmaata egaa walumaan eeguu jirra dararaan uummata achi keessa jiru kana fakkaata ammallee isiniis arguu jira namoonni agarra namni social media irra jiru rakkina isaanii hoggoggatti nama agarra egaa amma furmaanni isaanii furmaanni uummata sanii kama keenyaan yoo nuti maal goone furmaanni isaaniif dhufuu danda'an namni fudhatama mootummaa biratti qaban akka ni fitirmatan isaaniif maali amma osoo ni fi lubbuu isaanii tun hin baane ka lubbuun baate lubbuun isaan baate
warra hin beekana haalata kamiin isaan furuu dandeenya. Maali nuti kunaatu qaaxiroo qabachuu dandeenya malee isaan osoo qaaxiroo dhiisii daqiiqa tokko akka isaan achi keessatti isaanirraa darbuun fedhan. Obboleessa kiyya ka Islaamaa, obboleettii kiyya Islaamaa, obboleeyya keenya kanaa ka Islaamaatiif maal godhuu qabna? Wanni godhuu qabnuuf warri sooshaal miidiyaa fayyadamu hundinuu isaan kana cinaa dhaabbachuudhaan sagalee ta'uudhaaf waan namni gadhiise sheer godhuudhaan dhaama qaama dhimmi ilaallatu bira akka gahu. Hammasitti gahee keenya taphachuun dirqama ta'a. Isaan kanaafis du'aa godhuun dirqama ta'a. Gahee keenya bahuun waan nurraa eegamuun attus gahee keenya beekta wallaahi anis gahee keenya niin beeka. Gahee keenya waan beenu jecha naaf atuu gahee keenya bahuun dirqama ta'a. Saniif obboleessa kiyya ka Islaamaa, obboleessa kan kee ka Islaamaa kan miidhamu jiru saniif sagalee ta'i. Obboleeyyan kiyya kan xiqqaa guddaa akkasuma warreen sooshaal miidiyaa fayyadaman hundaafuu naaf ati isaaniif maal godhuu qabna? Maali wanni naaf ati isaaniif godhuu dandeenya? Kan rabbiin laaffiseef dandeettii kanneef isaaniif waa godhuu danda'u. Gama dandeessuun shoora kan kee taphachuu qabda. Naaf ati garuu warri sooshaal miidiyaa fayyadamu sheer godhuu dandeenya. Akkasuma warreen yuutuuba fayyadamtan ol baatanii sagaleen viidiyoon sagalee ta'uufii dandeessan. Wantoota adda addaa kan culamaa'in ta'in akkasuma hayyoonni keenya poost godhanii jira. Isaan san sheer godhuun akkasuma viidiyoo kana warreen arkitan hundi sheer godhuun ummata rakkoo jiru san qaama keenya cinaa tokko kan achi miidhamu jiru saniif sagalee ta'uun shoora kiyyaa fi keeti. Dirqama kiyyaa fi keeti. Akkasuma dirqama lammummaa fi dirqama namummaati. Uummanni keenya kaanuu uummata kana deeggaruu qaba. Uummanni keenya wanni guddaan godhuu dandeenyuuf takkaa wanni godhuu qabnuuf tokkummaan yoo jiraatu taate furmaanni furmaataa olii mootummaa olii waan haaliqa ta'e jecha namuutu akka nama ofii achi keessa hidhaa keessa jirutti of laalee akka obboleessi isaa itti dararamaa jiru kan inni argaa ni dhagahaa namuutu bakka jirurraa du'aa haa godhuufi. Kanaafuu nutis ta'ee isinis namni nu daawwachuu jirtan du'aa godhuufi qabna. Maaliif uummanni achi jiru san obboleeyyan keenya dhiiga keenya sababni isaan asii itti deemanis waan biraa uummata achi jiru san uummata Suudii san isaan takkaa balleessuu isaanii takkaa shororkeessuu osoo hin ta'in qoonqoo nyaannu yookaan biddeena barbaadan jaaniiti yookaan jireenya keenya kan amma asitti keessa jiraannu kana firraa jijjiirra jaaniiti. Kanaafuu isaan achi jireenya firraa jijjiirra jaanii jireenya hamaa waraabessa duraayin osoo waraabessa duraa fiiganii leencaa afaan seenuu jechuudha. Kanaafuu akkuma akkasiiti uummanni keenya rakkina san hamaa san keessa waan jiraniif nuti asirraa nuti wanti godhuu dandeenyuuf du'aayidha. Egaa hordoftoota keenya sagantaan teenya tan sagalee uummata keenya kan Saawudiitti cinqamaa jiruuf ta'uudha. Asirratti nuuf dhufti. Egaa du'aayidhaan goolamnee isinis akka du'aayii gootaniif asumaan isin dhaamna. Hanqa sagantaa biraatiin walitti deebinu. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.